Itoophiyaatti sirni gadaa sirna jaarraa hedduun dura irraa eegalee Oromoon ittiin bulchaa turee fi karaalee hedduun sirna dimokiraataa ta'uunsaa mirkanaa'edha. Sirna gadaa keessatti baalleen waggaa 8 karaa nagaan wal harkaa fuudhama. Caaseeffamaa fi duudhaalee sirnicha keessatti dagaaganiin sirna gadaa keessatti aangoof jecha wal dhabuun aangoos seenaa ala fayyadamuun gonkumaa waan hin yaadamnedha. Duudhaalee sirni gadaa sirna dimokiraataa ta'uu mirkaneessanii biroo seeruun ni danda'ama. Biyyoonni addunyaa hedduun sirna dimokiraasii hojiirra oolchuu osoo hin eegalin dura Oromoon sirna gadaa sirna dimokiraataa kana bara dukkanaatti uummatee ittiin bulchaa tureera. ያህል ከዛ በፊት sirni gadaa waggoota 560 duraarraa eegalee waan hojiirra jirudha. Sirni gadaa paartii shan qabatee hojiirra wayita ooluu eegaletti biyyoonni ammaa hedduun isaanii hin uumamneeyyuu. Itoophiyaan sirna gadaa dabalatee sirnoota gaggaarii ittiin bulmaataa saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii waloon uummatanii qabanii kana barootan dheeraa durarraa eegalanii hojiirra oolaa turanii kanneeniif haadha. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii sirna bulchiinsa haqaa fi duudhaawwan araaraa gabbifatanii hanga har'aattis karaa aadaan yookaan al idileen hojiirra oolchaati kan jiran. Hojimaanni seeraa idilees hedduun duudhaaleedhuma gaggaarii fi xobbee uummataa kanneen keessaa kanneen maddanidha. Ta'us biyyattiin haadha. Duudhaalee xabboo fi gaggaarii hedduu kanneen taatee osoo jirtu sirnoonni darban gaarii biyyattiin qabdu dhiisanii gaarii ormarraa fudhachuuf baay'ee ifaajaa turaniiru. Carraaqqeen sirnoonni dhufaa darbaa duudhaa gaarii biyya isaanii dhiisanii alarraa waraabuuf taasisaa turanii kun duudhaalee gaggaarii biyya keessaa kan sabab sablammootaa fi uummattoota biyyattiis akka hapheetti walitti hidhee wal jaalalaan waliin jiraachisuu danda'u kanneenis dadhabsaa tureera. Sababa kana hanga har'aatti ijaarsi biyyaa siin xumuramin rarra'ee hafeera yookiin biyyi waloon lammiileen martuu irratti walii galanii hanga har'aatti hin ijaaramin biyyattiin dhaloota kana harka geesseerti. Kunis caba seenaa siyaasa ammayyaa biyyattii ta'ee hanga har'aatti ibsamaa jira. እዚህ ችግሮች የመጡት አገሪቱ ለረጅም ዓመታት ስልጣንን በዲሞክራሲያዊ መንገድ በምርጫ ሳይሆን rakkooleen kan uumaman qaamoleen siyaasaa karaa dimokiraatawaa osoo hin taane karaa afaan qawweetiin aangootti dhufuu waan barbaadanii fi rakkoolee kana hundaaf kan saaxilamne kanaafi. Biyyi sirna gadaa sirna deemokiraatawaa hawaasni addunyaayyu galmee yuuneskoon ragaa ba'eef qabdu Itoophiyaan har'arratti lammiileen ishee olaantummaa yaadaa fi adeemsa dimokiraasii dhiisanii afaan qawwee filmaata taasifachuun olitti wanti caba seenaa siyaasa ammayyaa biyyattii ibsuus hin jiru. Akka biyyaatti jijjiiramni bara 2010 erga dhufee asitti mootummaan aadaa dimokiraasii dagaagsuun guddummaa biyyattii mirkaneessuuf carraaqilee hedduu taasisaa jira. Sirnaan baa garagalchuu irra sirnootaa fi duudhaalee mandhalee saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii jidduu jiranii dagaagsuuf carraaqaa jira. የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የአፍሪካ ዴሞክራሲ መንገድን የሚያቃና ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ቀበተማን ዲሞክራሲ አፍሪካፍ ፈኬኛ kan keenya manatti dhiifnee kan ormaa barbaacharra kan turre amma deebisnee arganneerra bakka hanqina qabnu qofarratti alaa barbaaduu kan qabnu እንደሌለ ቆጥረን ውጪ ላይ እየፈለግነው ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ሳሎን ውስጥ ያለውን ነገር ከርቴ እናንሳውና ዲሞክራሲውን አግኝተነዋል። ከዛ ጀምረን የጎደለን ደግሞ እንሙላ። እዚህ በፊት የተለያዩ ስርዓቶች በኢትዮጵያ ሀገር እንደ ሀገር መንግስት ከተዋቀረች ጊዜ ጀምሮ sirnoota darbanitti wanti marii biyyaalessaa jedhamu hin jiru. Bara keenya dhimmoota ijoo biyyaalessaa irratti walii galteerra akka geenyuuf mariin eegalamuun carroomudha የሚለውን አይነት የታሪክ አጋጣሚ በእኛ ትውልድ በእኛ ጊዜ መፈጠሩ በራሱ አንደኛ እድለኛ ትውልድ ያደርገናል። Cabni siyaasaa sirnoota darbaniin biyyattii qaqqabee salphaa waan hin taaneef galmi biyya lammiileen olaantummaa yaadaa fi yaada qofatti amananii uumuu hojii manee ta'ee hanga har'aatti irratti hojjetamaa jira.